Harmee milkii tolan kabajamoo maatii nu fayyada. Har'ammoo seenaa ajaa'ibaa tokko harmee ganamaan milkii tolanii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akkuma nama kamiyyuu harmee jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf osoo hin taane har'a bulanii bor arguudhaaf jecha umurii isaanii malee hojii ulfaataaf dadhabsiisaa jiran tokko ni agarra ture. Akkuma suur-sagalee kanatti argaa jirtaniin ganama abborootiin ka'anii qoraan isaanii funaananii gara magaalaa deemanii gurguranii waan tokko tokko jireenya isaaniif barbaachisu bitachuudhaaf harmee gara magaalaa deemaa jiran tokkotu ni jiru turan. Haa ta'u hojiin Waaqayyoo adda miti reem ganama sanaa akka carraa ta'ee dargaggeessa badhaadhaa maqaan isaa Maanni Yuuzaal Isheetuu jechuun kan beekamu karaa irratti wal argu turani. Innis imaamaa akkam nagaa keessanii maal rakkoo jiramoo jechuun sagalee isaa ol kaasee miira kolfaatiin immoo gara isaaniitti ni adeema ture. Harmeenis rakkoo isaanii sana hundumaa dhokfachaa akka kana jechuun ni deebisuufii turan. Lakki homaa rakkoon tokkollee hin jiru nagaadha galata Waaqayyoo jechuun ni deebisuufii turan. Innis harmee takkaa dhaabbadhaa nagaa nagaafadhaa jechuun miira kolfaa fi gammachuun guutameen gara harmeetti dhiyaatee harka isaatti immoo maallaqa qabatee harmee nagaa ni gaafata ture. Harmeenis miira gammachuun guutameetiin akkuma kanas immoo kolfaaf gammachuu inni argisu ilaalaa kolfaa gammadaa maallaqa sanas immoo akka isaaniitti qabatanii isaanis gammachuu isaanii kolfa isaanii itti fufan. Hojiin Waaqayyoo adda miti ree rakkoowwan hedduu chaalenjiiwwan hedduu waan keessa darban sana hundumaa dhiisaniiti gammachuudhaan iyyee rakkoo waan tokkollee hin jiru Waaqayyoo haa galatu jechuun ni deebisuufii turan. Lakkaa haala akkasii kana keessa taa'anii Waaqayyoon galateeffachuun ni danda'ama. Mee harmee kana ilaalaa osoo Waaqayyoon komachuu barbaadan, osoo gadduu barbaadan, osoo waan garaagaraa dhiyeessuu barbaadan waa baay'ee ni qabu turan. Umurii isaanii malee hojii isaan hojjechaa jiran. Umurii isaanii malee rakkina isaan amma argaa jiran kun akkuma nama kaanii osoo dhala qabaatanii osoo yookiis immoo dhalli isaan qaban sun isaan gargaareera ta'ee akkuma nama kaanii umurii kanatti taa'anii boqotanii yeroo itti neecharii kana ilaalaa gammadan ture. Haa ta'u garuu seenaan isaanii kana ta'e yookiis immoo hireen isaanii kana ta'e hireen koo kana ta'e jedhanii garuu isaan Waaqayyoo takkaallee hin gungumne ni galateeffatti ni gammaddi. Akkuma suur-sagalee yookiin immoo viidiyoo kanatti argaa jirtan gammachuun ishee daangaa darbaadha. Baay'ee gammaddi ni qasaati ni kolfiti. Akkuma kana dargaggeessa Maanni Yuuzaal Isheetuu kanallee baay'ee kofalchiiste gammachiiste. Kun seenaa baay'ee ajaa'ibaati. Asirraa namni kamiyyuu haala kam keessayyuu jiraadhaa iddoo kamiyyuu jiraadhaa bakka kam keessayyuu jiraadhaa lakkaa Waaqayyoon iddoo hundumaa taa'anii galateeffachuun akka danda'amu beekaa. Sanuu kan sin ajaa'ibu Waaqa galateeffachuu keessa uumaa ofii galateeffachuu keessa carraa kan biraatu jira, milkiitu jira, gammachuu daangaa hin qabnetu jira. Ulfaadhaa seenaa kanaaf kan kana fakkaatan argachuu barbaadan maatii ta'uutiin akkuma kanas viidiyoo kana laayik gochuu warra kaaniif immoo sheer gochuun akkuma kanas yaada keessan koomentii nuuf kaa'uun dagatiinaa. Yeroo bilaa deebina. Ulfaadhaa.